daawwattoota keenya har'as keessummaa baay'ee jaallannuuf kabajnu isiniif kaka'umsa hojii isin keessatti hume jennee amanne qabannee dhiyaanneerra. Keessummaa keenya duukaa akkasiin wal bartan barbaanna. Masfin Tsaggaayee jedhama. Yeroo ammaatti gahee isaa guddaa teekinooloojii irratti nama taphachaa jiru yeroo ta'u wantoota isin hin yaanne wantoota isin sarraa hin beekne hedduu hojjeteetu jira. Maarri keessummaa keenya duukaa wantoota inni hojjete hundumaa tokko tokkoon haasofnaa hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Hayyee Masfin baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. As nu kabajee dhufuu keetiif baay'ee si galateeffanna. Anis galatoomaa jedha. Hayyee odeessi kootiif of beeksistee utuu jalqabdee baay'ee natti tola. Inni akka taatee eessatti akka dhalattee sadarkaa barnootaa kee jalqabaa eessatti akka baratte. Ashi galatoomaa maqaan kiyya Masfin Tsaggaayee jedhama. Godina Arsii aanaa Shirkaa ganda qotee bulaa keessatti dhaladheen guddadhe. Hanga kutaa 8tti achumatti baradhe. Naannoo kutaa 9 geenyaan gara magaalaa Gobeessa jedhamutti seene. Achi baradhee mana barumsa qophaa'eenis Shirkaa fi Asallaatti hin fide. Bara 2007tti Yuunivarsiitii Finfinnee dhufeetiin Dipaartimentii Kiimoommii Kompiitara Saayinsiidhaan digirii tokkoffaa achi baradhe. Dipaartimentii yookiin muummee Kompiitara Saayinsii yeroo seentu jalqaba barbaaddeetudha moo fedhaa turte moo akkuma tasaa si ga'eetu? Dhugaa dubbachuuf naannoo kutaa 11-12 yeroon baradhu hiriyyaan kiyya tokko mana suphaa elektirooniksii qaba ture. Ani achi keessatti isa gargaaraatiin xiqqoo elektirooniksii irratti hubannoo xiqqoon guddadheen ture. Isa san qabadheetiin ogummaa san guddisuuf jecha kompiitara saayinsii filadheetiin Yuunivarsiitii Finfinnee gahe. Yuunivarsiitiitti dhufnaan elektirooniksii san dhise gara piroograamiingiitti. Gara piroograamiingiitti. Fedhii duraan ijoollummaa keetii ture osoo hin taane yeroo ta'e geessee jalqabde jechuudha. Akkas lanatti himteetti maatii qotee bultootaa irraatidha kanatti. Sirriidha. Sirriidha. Ani ilma qotee bulaa waan ta'eef hanga guddadhee of danda'utti meeshaa teekinooloojii bilbila dabalatee hin beeku ture. Bilbila dabalatee waan tokko iyyuu hanga tika horiitii qonnaan bishaan waraabuu qoraan akkasii kanaan gargaaraa ture. Teekinooloojiitti kan seete gaafa magaalaan seenedha jechuudha. Jechuun kutaa 11 kaasee? Eeyyan. Hayyee baay'ee namatti tola. Barnoota kee haala kamiin xumurtee barnoota yeroo barachaa turte barbaaddee baay'ee barbaaddeetu fedhii kee guutuutiin barachaa turte jechuudha. Kompiitara saayinsii yeroo barachaa turte. Sirriidha. Sirriitti jaaladheen baradhee ture. Yuunivarsiitii Finfinneetti dipaartimentiidhaanis barsiisuudhaanis hariiroo guddaa qaba ture. Walitti dhufeenyi kiyya guddaa ture. Gargaarsa adda addaa na godhaa turanii teeknikaaliidhaan dhaabbilee kaampaaniiwwan garaagaraa wajjin na barsiisuudhaan haala kanaan na gargaaraa turan jirrillee dhugaa dubbachuuf yeroo waggaa yuunivarsiitiitti barataa waggaa 4ffaa ta'e hojii qaxaramee hojjechuun jalqabee ture. Barsiisotaa fi dipaartimentii kiyyatu sana mijeessee ture jechuudha. Barumsa jaaladhee waan jalqabeef dafeen isa hubachuu danda'een ture jechuudha. Sochii achi keessatti jalqabde jechuudha. Tu barataa taatee jirtutti sochii jalqabde. Sochii sun achitti erga baatee booddee gara hojiitti jijjiiramee firiiwwan hedduu achi booddee argamsiisteetta. Jalqabbiitiin maalirraa jalqabdeetudha? Haga kamitti deemtee amma maalirra jirtaa isa jedhu baruu? Achi tole kanarratti Yuunivarsiitii Finfinneetti yeroon barataa ta'e soofteerii tokko hojjedheen ture. Akka carraa ta'e dorgommii wayitu jira ture akka Yuunivarsiitii Finfinneetti achirratti nan dhiyeesse. Learning Management Systemidha. Barattoonni onlaayiniidhaan intarneetaa akka barumsaa hubatan. Riisarchii biiroo barnoota Oromiyaa irratti hojjedheen piroodaaktii isaan hojjedheen ture. Dorgommii sanirratti namoonni ture. Dorgommii sanirratti namoota hedduun ol bare. Namoonni waldaaleen achitti ol bare immoo carraa hojii namoonni naqaxaree akkasitti hojjechaa ture. Akka tasaa ta'e piroodaaktiin sun yeroo sanitti gara hojiitti hin galle ture. Xiqqoo egaa ture booda amma hojii jalqabee hojjechaa jira jechuudha piroodaaktiin sun yeroo barataa ta'e hojjechuun suna. Achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti barataan ture. Dipaartimentii Staatistiksii tokkodhaafis
wanta barattoonni onlaayiniidhaan irratti baratan tokko isaaniifis hojjedhee ture. Kaka'umsi kunniin gaafa yuunivarsiitii irra eebbifamee bahu akka startaappii yookiin kaampaanii xiqqaa mataa kiyya hiriyoota kiyya wajjin hundeessu na kakaasanii turan jechuudha. So amma hiriyoota kee wajjin kan hundeessite kaampaanii mataa keetii qabdaa jechuudha. Eeyyee. Mee waa'ee kaampaanichaa akkamitti akka jalqabdanii maal akka hojjetu? Kaampaanicha Bizinforce jedhama. Business Enforcer kan irraa hojjenne akkamitti hundeessine yoo isaan wanta hedduutu nu barbaachisaa ture kaampaanii yookiin biizinasii jalqabu qarshii nu barbaachisaa dandeettiin keenya teeknikaalii qofa ture. Biizinasii hin beeknu akkamitti dandeettiin gara qarshiitti jijjiiramuuf danda'us nutti ulfaata ture. Qaamni nuti beekneetiin mallaqaan nu gargaarus hin jiru ture maal goone waajjira adda addaa keessatti qaxaramneetiin hojii jalqabne akka carraa ta'e dhaabbata biyya alaa tokko keessatti firiilaansiidhaan hojii jalqabne qarshii achi argannu san kanarratti investii goone akka sanitti hojjechaa jirra. Hojii dhuunfaanis ta'e kaampaaniidhaan argannu asitti finnee hojjechaa jirra jechuudha. Walitti fiddanii gara dhaabbata keessaniitti jechuudha. Yeroo barachaa turte barattoonni ati mucaa baadiyyaati. Barattoonni jarreen kaan garuu magaalaarraa kan dhufanii teekinooloojiitti dhiyoo ta'anii ijoolleen baratan jiru. So isaan qixxee tarkaanfachuu yookiin si'aayina akkasii qabaachuu akkamitti dandeessi? Kanarratti dhugaa dubbachuuf kompiitara tuttuqoo waan adda addaa barreessuu suphuu nan danda'a ture gaafa yuunivarsiitii Finfinnee dhufe akka carraa ta'e ijoollee Finfinneedha irra caalaan isaanii kompiitara saayinsii yeroo isaaniitti kan baratan. Ani immoo hariiroo isaanii wajjin dafee uume. Wanta ani hin beekne jarri na gargaaranii. Waan ani beekus yoo jarri hin beekne akkasumatti isaan wal gargaara hiriyyaa taane akkasitti deemne. Yeroo san wanti guddaan nuti taphanne barataan kaan yeroo geemii taphatu nu geemii ofii hojjennee taphachaa ture. Yeroo namni fiilmii ilaalu nu animeeshinii mataa keenya hojjennee akkasitti taphachaa ture. Daga dorgommii guddatu ture isa santu hojii nu kakaasee barumsa idilee achi barannu caalamoo karaa al-idileetiin sartifikeeshinii adda addaatiin baranne santu amma nu gargaaraa jira jechuudha. Hayyeegaa Masfin namoonni yeroo waa hojjechuu yaadan yookiin adeemsa jireenya isaanii keessatti mudannoo yookiin chaalenjiin hedduu isaan mudata. Kanaafuu yeroo kana hojjettanii maaltu isin mudate mudannoo ani guddaadha bira darbuun natti ulfaatee ture garuu akkas godheen darbee jettee namoonni irraa baratu jettee yaaddu? Baay'ee gaariidha. Yeroon startaappiin tokko hundeeffamu mudannoon yookiin chaalenjiin ni mudata. Ani akka startaappii kiyyatti wanti nu mudate maalidha? Tokko maamila yookiin immoo namoonni product yookiin oomisha keenya fayyadaman eenyu akka ta'an lakkoofsaan hin beekaman. Namni product keessan ni fayyadamna jedhee nu mallatteessee hin jiru. Of course tilmaamaman hojjetama jechuudha. Karaa biraatiin immoo amma productii tokko yeroo startaappii jalqabnu kana humna jennee kaane garuu dhumni isa maal akka fakkaatus namni sirriitti isa beeku hin jiru. Mallaqni nu barbaachisus hammam akka ta'e tilmaamaan hojjenna. Inni kun maalirratti nu geessee sa'aatii guddaa hojjechuu ofii beela'aa employeeriidhaaf yookiin immoo hojjechuudhaaf bakkuma qarshii bakka finni kaffaluu akkasitti miidhamuudhaan hojii miidhamuu sa'aatii 24 hojjechuu waan akkana kanatu si mudata jechuudha. Kanuma hunda dandeenyeetu amma gara sustainable ta'e tokkotti dhufaa jira jechuudha. Karaa biraatiin immoo akka startaappii keenyatti wanti jalqaba irratti hojjenni maali yoo jettan wantoota biyya biraa irratti hojjetaman Facebook, Google, Instagram, LinkedIn wantoota kanneen irratti namni walqunnamtii yookiin hariiroo guddaa qaba. Adii ni hojjeta wantoota kana walitti fiduudha wanti jalqaba irratti hojjenne jechuudha. Kanarratti maaltu nu mudate biyya kanarratti kan hojjenne
karaan kaffaltii ittiin kaffallu hin qabnu Facebookidhaaf, Googleidhaaf, Amazonidhaaf. Sun maal nu godhe hojiin keenya biyya kanarratti akka hin hojjetamne nu godhe jechuudha. Harki caalaan maamila keenya namoota biyya alaa turanii kun mudannoo ture. Kana wanti nu mudate. Mudannoo kana keessa gaafa ni yaadu yeroo keessa laachuu fi cichanii abdiituun kutatiin hojjechuutu sin baasee jedhee yaadu. Sababiin isaa yeroo laachuudha kanatti baay'ee haasofte yeroo keessan itti laattaniitu na immoo addunyaa irratti kan inni qabu yeroodha. Yeroo qabdan irratti kennu keessan irraa kan ka'e abdii kutachuu dhiisuu keessan irraa kan ka'e sadarkaa irra jirtu irra geesseettu. Amma mee Masfin akka qophaa isaatiitti maalirra jira sadarkaa maalirra jirta gara fuulduraatti maal sirraa eegna? Amma wanti nurra jiru biizinasii inforsii irratti hojjechaa jirra. Ammas piroojeektii biyya alaadha piroojeektiin baay'ee qabnu. Amma biyya keessattis namni nu baratee jira hojjechaa jira. Yeroonis jijjiiramaa jira. Mootummaanis carraa adda addaa nu uumaa waan jiruuf namni keenyas keessa barataa waan jiruuf piroojeektii adda addaa hojjennee jiru jechuudha. Qarshii argachuu caalaa immoo wanti nu gammachiisa jiru job satisfactionidha. Wanta hojjenne san yeroo namni fayyadamaa arginu baay'ee tokko irratti gammanna jechuudha. Fakkeenyaaf warshaalee huccuu fi faashinaa naannoo Amaaraa irratti jiraniif piroodaaktii tokko hojjennee fi turre amma jarri sun yeroo fayyadamaa arginutti hin gammanna yookiin immoo job satisfaction argachaa jirra jechuudha. Akkasumas manneen barnoota adda addaadhaafis sooftiweerii garaagara hojjennee jirra. Baankii garaagara wanta kana yoo arginu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Akka jalqabbii keenya ammaa fi amma irra jirruu fi gara fuulduraatti wanti karoorsinii maalina biizinasiin kun guddatee amma piroojeektii biyya alaa hojjennu kana biyya keessatti impilimentii goneetiin carraa namoota hedduudhaafis hojii humna jennee yaadna kanadha wanti nuti yaadna. Gara fuulduraatti namoota baay'eef hojii humna itti garuu amma namoota isin of jalatti qabdanii hojii uumtanii fi hojii irratti tattaafachiisaa jirtan jiru meeqa ta'u? Eeyyan amma ijoollee hedduudhaaf carraa hojii humna kontiraatiidhaan kan hojjetan hin jiru dhaabbatan kan hojjetan hin jiru naannoo ijoollee 6 dhaabbataan qabna. Garuu kontiraatiin kan hojjetan immoo hin baay'atu yeroo tokko hojiin yoo xiqqaachuu danda'ani yeroo hojiin baay'atu immoo akkasitti baay'achuu danda'u jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ofii keera darbitee nama biraatiif akkas hojii uumuu jechuun waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Ijoolleen amma yeroo kanatti carraa kana osoo hin argatiin maybe gara baadiyyaa ta'uu danda'u. Ijoolleen baadiyyaa irra jiranii teekinooloojii argachuuf carraa hin arganne garuu teekinooloojii fedha qaban yoo jiraatan maal gorsitaa? Even utuma teekinooloojii keessa immoo jiranii teekinooloojii wajjin walitti dhiyoo jiranii immoo gara fuulduraatti wantoota akkasii hojjechuu barbaadaniin maal gorsitaanii maalutu gootanii sin baasa jetta? Galatoomii kanarratti wanta ijoollee amma dubarra dhufaniif gorsuun qabu maalidha? Namoonni baay'een namni koompitara yookiin immoo meeshaalee elektirooniksii bitachuu hin dandeenye akka sooftiweer injiinaringiidhaan akka hin milkoofnetti ni yaadu. Namoota adda addaa irra kana nan arga. Kun ilaalcha xiqqoo dogongora ta'e natti fakkaata. Akka kiyyatti hubannoo kiyya keessatti wanta dubbisee hojjedhee argeerra yoo ta'e akkuma baayoloojiin maayikirooskooppii malee itti fufuu danda'a jedhamutti koompiyuutar saayinsiinis koompiyuutaraan ala itti fufuu danda'a. Harki caalaan hojii koompiyuutar saayinsii keessatti hojjetamu hojii waraqaa irratti hojjetamudha. Ijoolleen dubarra jiran herrega irratti kalaqee adda addaa irratti waan adda dubbisuu yeroo dheeraa dubbisuu kana irratti yoo jabaatan itti fufan bakka guddaa gahuu danda'u waan adda addaa waan kalaquu danda'u iddoo guddaadhaan. Kanaafiyyuu baadiyyaa ta'uunis teekinooloojii irraa fagaachuunis mucaa qotee bulaa ta'uunis wanta irra gahuu barbaadde irraati dudubbatti nama harkisu. Wanti dubbatti nu hambisu tokko illee hin jiru ilaalcha yoo ta'e malee. Daangaan qabu jechaa jirta. Kan akka saba kootti naa himtu barbaadeenni. Waldaa mataa keetii kan ta'e akka hundeessitee gurraa qaba. Dabalataanis immoo kan mataa keetii appilikeeshinoota hedduu hojjetteetu jirta. Mee jarreen sanaa tokko tokkoon akka maamiloonni kun dhagannaa godhe. Galatoomii. Ani
hiriyoota kiyya wajjin fi barsiisota yuunivarsiitii Finfinnee wajjin mari'anne karaan ittiin ijoollee nu duubaa dhufan yookiin immoo dhaloota nu duubaa dhufu ittiin gargaaru tokko uumnee jira. Keessattuu immoo akkuma beekamu ijoolleen gara baadiyyaa irra dhufan hubannoo kompiitara saayinsii fi waan adda addaa kalaquu kanarra xiqqoo duubatti waan fagaataniif isaan haala itti gargaaruudhaan waldaa Ethiopian Computer Science Professionals Association jedhamudha. Waldaa ogummaati isa san hundeessinee jirra. Ani hundeessa isa jalqabaati achi keessatti jechuudha. Amma irratti wanti hojjetamaa jiru yuunivarsiitii Finfinnee irratti barattoota fireshii ta'aniif leenjii kennaa jirra. Leenjii bilisaan jechuudha. Achiin dabalatammoo wantoota bilisaan argamee uummanni ittiin baratu ittiin fayyadamu hojjechaa jira jechuudha. Fakki akka open source wanta jedhamu san isa sana hojjechaa jira. Akkasumas immoo waldaalee fi dhaabbilee garaagaraatu jira teknooloojii irratti kan hojjetan waan adda addaa isaan hojjetan san ivaaluutii gochaa fi jira jechuudha. Mootummaan gaafa nutti ergu nuti ivaaluutii goona kuni akkanadha kuni biyyaaf fayyada akkana buusuu danda'a jennee isa sanis ivaaluutii goona jechuudha waldaa san keessatti. Karaa biraatiin immoo akka dhuunfaa mataa kiyyaatiin appilikeeshinii fi sooftiweerii garaagaraa hojjedheen jira. Fakkeenyaaf godina Arsiitti gaafan deemee waajjira barnootaa ilaalu roostarrii barattoota qabxii barattoota kutaa 8 bara 1936 jalqabee kuufamee jira. Isaan saniif maal hojjedhe roster management system isa san hojjedhee fi akka jarri waraqaa san iskaanii godhanii gara sooftiweeriitti jijjiiranii kaawwatanii isaan san hojjedheefii jira. Karaa biraatiin immoo yuunivarsiitii Finfinneetti dipaartimentiin aartii ni jira. Fakkiilee garaagaraa fakkiilee babbareedaa kaasu barattoonni sun wanta isaan san fakkii isaan kaasan irratti kuusan appilikeeshinii moobaayilaa jedhaafis hojjedheen jira. Akkasumas immoo payment systemii biyya biraa irratti hojjetamee tokko ilaaleetiin biyya keenyaafis kan ta'u isa sanis hojjedhee jira jechuudha baanaan. Ani akka kiyyatti piroodaaktiin yookiin sooftiweeriin ani hojjedhe irratti gammadee rakkoos kan furu jedhee yaade kan warshaalee huccuuf hojjedhe tokkodha. Xiqqoo isa san ifa gochuuf ani sooftiweerii hojjedhee gareen bira immoo haardweerii hojjedhee maashinii hojjenne jechuudha. Maashiniin sun maashinii huccuu itti hojjan san irratti embedded ta'a. Performaansii hojjettoota to'ata jechuudha. Ebaluun hagan hojjetee jira. Guddina yookiin immoo daballi mindaasii barbaade sooftiweerii santu murteessa. Employeen kun kan hojjetee jira kana dabaliif jedhee jechuudha. Daawwattoota keenya baay'ee akka waan gaarii dhageessanii fi kaka'umsi guddaan akkasiin keessatti uumame abdiin qaba. Isin miti aniyyuu waan baay'ee baradheera. Kanaafiyyuu adaraa keessan wanta isin keessa jiru hojjechuutiif yookiin gara fuulduraatti deemsisuutiif haala keessa jirtaniin daangaan godhatina. Daangaa hundumaa dabarsaatii wanta hojjechuu dandeessan hundumaa gara fuulduraatti adeemuudhaan hojjedhaa isiniin jenna. Galatooma.